Sagantaan jalqabsiisa duula qindaa'aa talaallii pooliyoo marsaa lammaffaaf magaalaa Adaamaatti gaggeeffame. Kantiibaa itti aanaa magaalaa Adaamaa obbo Nigaatuu Mootummaa haasawa baga nagaan dhuftanii taasisaniin fayyaan bu'uura waan hundaati jechuun mootummaan dhimma fayyaaf xiyyeeffannaa kennee hojjechaa jiraachuu himan. Dhibeewwan akka biyyaatti jiran yeroo ammaa kana daa'imman keenya miidhan keessa inni jalqabaan dhibee pooliyoodha. Pooliyoon biyya keenya ega seene bubbuleedha. Daa'imman hedduu irrattis dhiibbaa guddaa geessisuu danda'eera. Kanneen keessatti immoo dhibeen kun kan daddarbu dhibeewwan kanneen akka bishaaniin yommuu ta'u, kana keessatti immoo daa'imman umrii 5 gadi irratti xiyyeeffannaa kan godheedha. Dhibeen pooliyoo dhibee daa'imman miidhan keessaa tokko ta'uu kan dubbatan obbo Nigaatuun abdiin biyyaa daa'imman waan ta'aniif maatiin daa'imman talaalchisuun gahee isaanii bahachuu akka qaban dhaamaniiru. Hawaasni keenya dhibeen kun hundaa walitti kan hubu daa'imman kichuu kana waan ta'eef abdii boruu kana waan ta'eef hawaasa keenyarraa kan eeggamu keessattuu immoo manneen barnoota keenya keessatti daa'imman umrii 5 gadi warroonni argamanii talaalchisuun hundaa walitti murteessaadha. Kana giddu galeessa goone hawaasni keenya iddoo jirrutti daa'imman gara manaan dhufne gara mana barumsaan dhufne manatti talaalchisu kanneen mana barumsaa keessa jiran immoo duula qindaa'aadhaan mana barumsaa keessatti akka talaalaman taasisuun hundaa walitti murteessaadha. Hoogganaa itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kibabaw akka biyyaatti imaammata fayyaa fooyyessuun hojjechaa jirra jedhanii hojii hojjannuunis ittisuu qofa osoo hin taane yaalanii fayyisuu irrattis hojjetamaa jiraachuu himan. Akkuma beekamu biyyi keenya imaammata fayyaa ittisa bu'uura godhate irratti baroota dheeraadhaaf hojjetaa turuun ishii ni beekama. Dhiyeenya kana imaammata keenya fooyyessinee ittisa qofa osoo hin taane yaalanii fayyisuu paaleetiif keeriisitti daballee guutuu ta'e hojjetaa jirra. Talaallii marsaa duraatiin akka naannootti daa'imman miliyoona 8.4 talaaluu dandeenyeerra kan jedhan Dr. Tasfaayeen marsaa lammaffaatiin immoo daa'imman miliyoona 8.6 bira gahuuf hojjechaa jirra waan ta'eef daa'imman talaalchisuun immoo gahee nama hundaa ta'uu akka qabu dubbatan. Marsaa duraa irratti akka naannoo Oromiyaatti daa'imman yoo xiqqaatan miliyoona 8.4 ta'an talaaluu yookiin bira ga'uu dandeenyeetiin jirra. Marsaa isa ammaa kanaanis yoo xiqqaate naannoo Oromiyaa keessatti qofa miliyoona 8.6 ol bira geenyee talaalla jennee amantaa qabna. Kun akka biiroo fayyaatti, akka ministeera fayyaatti, akka dhaabbata nu deeggaranitti hiikoo guddaa qaba. Daa'ima amma kanaa bira ga'aniitoo dhagna irruu ta'urraa hambisuun, du'aatii dhufuu malurraa hambisuun, hojiiwwan gurguddaa hojii qaamni kamuu gammachuun itti hojjetu akkuma kabajamoo kaantibaan keenya kaasan fayyaan fayyaa waan hunda akkuma jedhan sun kan agarsiisudha. Kana bu'uura godhachuudhaan akka naannoo Oromiyaatti ogeeyyii 20,000 ol ta'u qopheessinee yeroo har'aa kana guyyaa har'aa kanarraa kaanee talaalliif qophoofneetiin jirra. Walitti qabaa koree sartifikeeshinii pooliyoo biyyoolessaa Profeesar Boggaalaa Warquu talaalliin kennamu kamuu daa'imman dhibeewwan adda addaa fi du'aatirraa baraaruu kan danda'udha jedhan. የዛሬ 40 ዓመት ጀምሮ በክትባት ምክንያት ሊመጡ የሚችሉትን በሽታዎች ለማስቀረት ከፍተኛ እንቅስቃሴ ሲደረግ ቆይቷል። ወጋ 40 har'a sababa talaalliitiin dhibeelee dhufuu danda'an hambisuuf sochiin olaanaan godhamaa turee jira. Hojii gama fayyaatiin hojjetaman miidiyaa fayyadamuun murteessaa ta'us dubbatan. ሚዲያ ትልቅ ጉልበታችን ነው። ይሄ የሚደረገው እንቅስቃሴ ሁሉ ለህፃናት በህይወት መኖር ከበሽታ መታደግ እንደሆነ ለዚህ ደግሞ መፍትሄው ክትባት እንደሆነ በየዕለቱ መነገር አለበት. Miidiyaan humna guddaa keenya sochiin gama kanaan godhamu daa'imman dhibeerraa hambisuu fi lubbuun akka jiraatan furmaanni guyyaa guyyaan labsamuu qaba. የየዕለት ዜና መሆን ያለበት ይመስለኛል እና ባለን የመጨረሻ ጉልበት ተጠቅመን ይሄን በሽታ ከሀገራችን ማጥፋት ይገባናል ላለሁኝ